السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفوني كبجمتو تداوتو عشان دكتور كبجمتو تداوتو تكينيا أرى مشا نما سديه إسني كبني نجري مرجع تكنا دولا با أسيت بفيدا أسيت موتو أملي بفيدا يعني الجزيرة تتأسي دولا بلما تجرا أكمسان موتو ندوب الجزيرة تجرا جيتو كبجمتو تداوتو تكينا كنا بيتشام دي عربي مجلس تجرا مشا أبوليتي تنا رحيمة Altufi Zara. Ega kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanneen keessaa Zaraan dhuftee as jirti. Amma kaameraa duuba jirti jechuudha. Nuusee fi yaada kenni jennaan xiqqoo nama kaameraa sodaatu. Online irratti akka isin jaallattan silaasoo seenee isin dubbadhe illee gaarii garuu kaameraa sodaadhaa jettee kaameraa seenuu dide jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Haa ta'uti garuu akkuma argaa jirtan kana meeshaan kun haala kanaan qophaa'ee jira. Meeshaan cinaan asuma dheeraa deema. Inni itti aanullee mootu ka asallaa deemutti jira jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Kana fakkaataa haga dhuma viidiyoo keenyatti nuti hin turaa waroonni kanaalii keenya kana afaan taatan gara kanaalii keenyatti kunta waroonni keenya taatan immoo itti fudhaa isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya nurra eegamu mootu akkuma isin beektan meeshaa haala kanaan qulqullinaan akka isin hojjennee dhiyeessinutu nurra eegama. Amaanaa keessatti akkuma fuuniin haga dhumaatti akkuma kanaan dura waadaa seenne waadaa keenya haga galmaan geenyutti haga manaan geenyutti itti fufnee jirra jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Ashaa fi Kadir jettanii gara keenya dhufu isinirraa barbaachisa jira. Ani aganumaan isiniin jedha. Egaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Ilaalame baay'ee meeshaa hedduudha. Kanaaf akkuma isaan hedduu ta'uu bichaa miti meeshaa qulqulluudha. Ammaan ashaan gatii meeshaalee kanaan tokko tokkoon isin beeksifti. Ani haga dhumaatti isin wajjin tura jechuudha. Ashaan kun seenuuf jammarteetti. Jabeessuun irraa fatina akkuma argitan kana meeshaa buleeyyan ta'e nama kenna hundi isaatu balbala afurii tamsaasaa jedha yookaan immoo kanatti qarshii 38 daawwattoota keenyaa kunoo keessa akkana jira. Kun argitan kana akkana jira. Kana fakkaata daawwattoota keenyaa kun argitan kana mastaawatii qaba jedhu hunduyyuu mastaawatii qaba gubbaan tadarraabii qaba kun argitan kana kunoo. Kana fakkaata daawwattoota keenyaa asitti immoo biffeetu jira kunoo kun argitan kana. Kana fakkaata biffilleen keessa haala kanaan mukaan hojjetamee qophaa'ee jira. Musaafaa qaba. Kanaan balbala. Kana fakkaata daawwattoota keenyaa balballi jira hedduu bal'aadha. Gatiin biffee kana yeroo ammaa kanatti daawwattoota keenyaa qarshii 37dha. Asitti immoo biffee xiqqoo ayinataan isarraa adda ta'etu jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa abbaa katornoo qabu daawwattoota keenyaa. Kana fakkaatan illee diizaayinii isallee warri barbaadan filatta. Kana fakkaata. Share, like, subscribe gochuun irraan fatina. Kunoo asitti illee jalaanis haala kanaan gatiin isaa qarshii 37 daawwattoota keenyaa viidiyoo like gochuun irraan fatina. Dolaaba immoo akkuma isin agarsiise hundi wal fakkaataadha algalleen. Qofii haalaa jechaadhaaf kana fakkaata. Asiin masaafaa qaba jechuudha jalaan haala kanaan gubbaan immoo tadarraabii qaba kunoo gatiin isaa achitti isin jira. Asitti illee dolaaba isa sadaffaadha. Akkuma argitan kana keessa homaa garaagarummaa hin qabu hunduyyuu wal fakkaata. Asitti illee qulfii qaba kunoo haala kanaan iddoo fannifatan ballee masaafaa qabaa gamanatti immoo algootatu jira jechuudha. Daawwattoota keenyaa algaa irraa kun akkuma argitan filataa jiranidha. Kana fakkaata daawwattoota keenyaa like godhaa viidiyoo meeshaa barbaadan talabachuu barbaadan keenna duwwaa 9 daawwattoota keenyaa gara WhatsAppiitiin koottaa harki caalaan waan ta'eef isin jedha daawwattoota keenyaa qarshii 30 daawwattoota keenyaa tokkocha gatii yoo dhageettan hundaan beeytanii meeshaa muka
asirraa qabanii. Jira direesiingiin tun qarshii 18. Fakkiin asitti immoo majliisatu jira. Yoo barbaadan nu kabiraan mootu boondii kan carqii ufufamee itti fayyadamutu jira. Suuraa boondii kan asitti firaashii jedhaafi baay'ee daawwata keenya suuraa kana fakkaata kan jedhaafi firaashii lama qabanii firaashii jaha kunoo firaashii kana akkuma jirtuutti carqii firaashii boondii fayyadaman san isiisatu jira. Itti diranii fayyadamuu danda'anii yeroo barbaadan immoo kana boondii majlisatti yoo qayyaruu barbaadan laxxafamee qayyaramuu danda'a. Kana fakkaata viidiyoon keenya ka'arraa haga dhumaa walitti keessaniif guddaa ta'uu waliin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan nu tura. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.